gurbaan kun gawwaadha. Anaa tanaahu hoggaan akkanatti dhaabbadhu dhiiramoo dhalaadhatti ataan nan beeku. Amma iidaa miti guyyaan shuguxii hello marabbaa jedhu naaffatiin ajjee. Jaalmaroo itteemi. Geelee mee kottu arraan tana gaa namaatu hanida naa feere gaa kunuuti shashaqadheeti gaa. Hanida nyaachuuf deemaa. Hai. Maallaqa naa dhufee isin hin jenne maallaqa alarraa naa dhufe. Arras afeerraan qaba. Shashaqanneeti gaa. Taayiwaan isin dheena. Mee daddafiitii uffadhu ati. Bilbila. Hello. Oh bareedaa kiyya. Abda show. Okay. Hundi keessan obboleeyyan kiyya qaalii kabajamoo akkasumas uummataan akkaan jaaladhu hedduu takka galatoomaa arraan tana keessummaan teenya akkumaan beeksisa irratti isin maxxansee artistii miidiyaa irraa badde yookiin artistii diraamaa dalaguu dhiste. Maaliif akka dalaguu dhiste immoo ishiitu nuuf himaa jechuudha. Soo saniifuu ishii tanaa yeroo duraatiif ishii haniida nyaattuun beekaa. Haniida nyaatteeti. Haniida nyaatteeti gaa sharraan keessa akkasitti dhufee dhiisee deemee jechuudha. Haniida ajajee fi sanboota akkasitti san hunda abshiir irraa nu dubbatti yoo danda'ame immoo ni daleessisna. Innaa hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtan abdiin qabaa. Gaafii teessan immoo bikka mallattoo gaafii sanitti bikkuma barattan sanitti akka ergitan kabajaan isin gaafadha. Okay. Duraan tursinee duniyaa afeerraa keenya nu kabajee sa'aateetis guddee asin nu argamuu keetiif hedduu takka galatoomiin siin jechuu barbaada. Inni lammaffaa immoo abdee keenya atis na iyyaafattee na kabajee na afeeruu keetitti hedduu galatoomiin siin jaa. Abshiir okay. Inni takkaffaa gaa namni duniyaa Mohammed irra guddaan diraama irra si beekaa keessaafuu diraamaa haniida irratti si beeknaa. Mee duniyaan maqaa kee guutuu duniyaan eessa dhalattee eessa barattee barumsa hoo kilaasii meeqa dhaabdee keessummoota uummata keenyaaf yeroo nu ibsitu gabaabsitee. Gabaabsee yeroon isiniif ibsu duniyaan magaalaa Dirredhaa keessatti ganda laga harree dhalattee guddattee mana barnootaattis mana barnootaa laga harreettiin baradhee narsiingiidhaaniin eebbifame. Garuu ani aartiin hojjechuu jira. Baradhee eebbifamuu malee ittiin hojjanne narsiidha. Okay, duniyaa kabaratte narsiidha garuu ishiin hojjettu aartiidha. So maali onni kun jechuu hin oolamu mee duniyaan gama aartiidha akkamitti seenuu dandeessi? Duniyaan uumamarraa qabda moo waa'ee aartii kana moo nama laallattee gama aartii seenteetu jira? Uumamarraa jechuun ni danda'ama garuu ijoollummaadhaaniin eegalee osoo mana barnootaa laga harree keessa barannuuti kanneen eegalee aartii kutaa 7-5 akkana na fakkaata gaafan eegalu. Achumarraa miidiyaa waan adda addaa irratti hojjechaati kaniin as gahee ijoollummaadhaan eegalee uumaadhaan naa kan namechuu dandeessa. Wow. Hedduu namatti tola. Welcome. Galatooma hundi keessan warri amma dhufaa jirtan. Okay. Gaafiin itti aanu duniyaan eefa aartii keessa seente waggaa meeqanii ta'a? Yookiin immoo hangam takka? Waggaa 10 caalu. Diraamaan haniidaa sunuu reefu asirra laaleeti waggaa 8 moo 7 waggaa 7 na fakkaata. Okay. Gaartii eegalee jettee kan gaafattu ijoollummaa inni eegalee garuu karaa iskiriinaa kaniin dhufe waggaa 10 dura. Please gaalli sharmaarkee si haadhiitu jee si dhiitee naazeeyidii. Eega gaafa san gaalli na dhiitee Betul.
Sana abaarsa dhugumatti dhuguma na abaarisan. Okay, gaafilee deessan yaa bakkuma mallattoo gaafii sanitti erkuun dagatinaa saa deeqaa muraasa qofa duniyaa waliin turra. Okay, gaafiin itti aantu mee duniyaan hanga ammatti diraamaa gaggabaabas ta'e dheeraa wajjin wal qabatee hanga diraamaan meeqatti daleede yeroo tilmaamtu yookiin yaadaan? Yoo lakkaa'e malee yaada duwar hedduu. Fiilmii sadii diraamaa gaggabaabaa hedduudha. Diraamaan gaggabaabaan ilaa 10 akkana ni ga'a. Waaw. Iskiriinarra hedduudha diraamaaleen gaggabaabaan. Waaw, hedduu namatti tola. YouTube adda addaarra jira malee. Mee gaafiin itti aantu okay. Mudannoo gaa namni hin qabne hin jiru mee mudannoo diraamaa keessatti kaameeraa fuula durattis haa ta'uu kaameeraa duubattis haa ta'uu duniyaa mudannoo nati yoo illee irraan fannime tanuu himuu dandeessu. Wallahi mudannoo irraan fanne sagantaa live-iti jira diree TV-dha. Sagantaa live seeninaan jedhaniiti live sagantaa wanti filannaa sirbaati. Sagantaa filannaa sirbaa san osoon hojjechuu jiru live-dha. Tokko bilbilee naan jee ogaa bilbilee hello daawwataa keenya akkam bitan fayyaadha. Amma eenyuuf sirba kana si afeerraa jennaani. Iskiriinarra jira live dabaru jira. Amma eenyuuf sirba kana si afeerra jennaan. Ati tahaniidha nyaatu sanii miti naan jee. Wanno. Haniidhaati. So haniidhaadha bilbila gurrarra qabattee bilbiltee fi maalleen akkasii dhufellee hunda atumaaf fakkeeffata. Anilleen si wajjin hin joo waa takka. Hunda sumaa godhataa. Samboodarree ogguu si beellamallee atumaaf bira dhaqataa. Samboodarra rahmaa hoteelli dheeyitaa. Samboodarra shaarmaarkee hojjillee ogguu haasoftu. Maaliif haasawarra daftee fixaawar anaatu ammas dheeressu jira malee. Egaa dheeyitee. Diyaaloogii isaatu raafatu hin dhabu. Mee ayyee. Okay, dhaggeeffadhaa kaaniidhaa jechuu deemti. Ayyee. Eegalu? Eegalu. Geelee. Mee kottu arraan tana gaa namaatu haniidha na afeere gaa nuti shashaqadheeti gaa. Haniidha nyaachuuf deemaa. Hai. Maallaqa naa dhufee isin hin jenne maallaqa alarraa naa dhufe. Arras afeerraan qaba. Shashaqanneeti gaa. Taayiwaan isin dheena. Mee daddafeetii uffadhu ati. Bilbila. Hello. Oh, bareedaa kiyya. Hayyee aan diyaaloogni isaanii jalaa batee jira. Okay, saboodara si bilbilee maal sin jee ture sa? Maal sin jee sa Allahumma salli ala Muhammad. Ala kulli haaliin beeku hayyee wal beellamtan. Laaqana seefeera sin jee. Okay, laaqana seefeeru jira. Hayyee itti fufi. Sa'aatiin kun aktaraasa? Okay. Aha, maal hojjetta duba? Mukaa. Aha, hayyee. Muka keessaa dhisigaa. Hayyee. Hayyee. Afaan kee kun hedduu mimmi'aawaa bara. Hayyee. Mana fincaanii deemuufi? Hello? Hai. Asmaaf as teesseetti na yaaddaasi? Maali? Deeme. Hai, haniidhaan tilaa. Yaa Rabbi xiyya akkamiin taane. Haniidhaan tila nyaata kana yaa Rabbi eenyuun narraa kafala. Hai, amii kana hoo eenyuun narraa kafala. Akkamiin taane Rabbi.
Mi cinqii sanirratti hin bilbila. Qaar sanirratti. Kali yaada darbee taasikkii jennaan. Oguu dura Iskandar si bilbilu san. Eba sharmaar kee si bilbile. Cinqii bilbiltee. Waggaadheeraadha haa. Diyaaloogii isaa raaffatee hin jira. Iskandar. Kaanaan yoo si jee garuu xiqqishoo jechuudha. Kami kaanaan? Jechuun hamma bantee ilaalsistee. San. Yaa. San. Okay, san irraa jee. Gurbaan kun maal siif ta'a ugaannaan jiru. Gurbaan kun gawwaadha. Anaa tanaafu hoggaan akkanatti dhaabbadhu dhiiramoo dhalaadhatti attaan nan beeku. Amma idaa miti guyyaan shuguxii hello marabbaa jedhu shannaatti naan jee. Wallahi billahi bakka tana deemu ture. Bakka tana eeggachuu ture taa'ee hello marabbaa tana. Ittuu feeyye. Duba inni maal sii ta'a duba? Inni obboleessa xiyyaati. Obboleessa xiyyaati jechuun obboleessa xiyyaati miti. Yaa duba maaliif waliin nu dhodhoita? Ani akkasumaan jechuuf fedhee akkasuma jechuu xiyya. Singa yoo diraamaa guutuutti. Uddi keessan ollee diddiimtuu erkaadhaa likitti isin bashannistee jirtee akka ajaa'ibatti itti bohaartanii jirtanii garuu hundi keessan folaa duniyaan eefa dirreewuutu irraa fagaatte hangamni geessa dirreewuutu keessaa maaliif fagaachuu dandeesseedha gaafin. Hedduullee hin fagaanne. Waggaa xiqqeeshuma eegaan achitti isaanii waliin hojjechuu dhiisee sababoota garagaraatti jira miti wanni hundinuu isteeppiidhaan deemti. Anis hojiilee mataa kiyyaatiin hojjechuu barbaade yuutuuba mataa kiyyaa banadhee hojiilee babbareedduu hojjechuun afaan barbaade jechaan xiqqeeshoo hara baafadhee na waliin qabadhee ol ka'ee dhufu jira jechuudha ammaan tana. Waaw ni simattanii mi uummata? Si simannaa akka ajaa'ibatti. Okay. Abdiin qaba akkana simatanii. Okay. Gaafiin itti aantu mana keessaa warra diraamaa waliin hojjettu keessaa nama jaalalti irraa si qabe ni jira isin jetti. No, hin jiru. Hin jiru. Okay. Warraan waliin hojjedhu keessaa mi? Yaa. Duniyaa fi jaalalti akkamitti duniyaa fi jaalalti akkamitti wallaalan ati fi jaalalti akkamitti wallaaltanii gaafiidha. Akkamatti eenyu wallaalan? Okay. Gaafiin itti aantu bu'ee itti tolamoo akkumatti fuutaa gamu. Gaafiin duniyaa dhiira burchee innis wal fakkaataa. Gaalli sharmaar keessum sidhiitee maaliif diraamaa dhiistee duniyaa osoo artii keessa jirtu nama wajjin dalaytu keessaa. Kunis gaafii wal fakkaataa. Duniyaa osoo artii keessa jirtu nama artii waliin dalaytu keessaa jaalaltis qabdeen beektii hoo takkaa sin jaani. miti. Okay. Obbolummaatu caala jenneeti. Maqaa duniyaa kana eenyu baasee fi ammas gaafiin biraa? Abbaa kee mohammed. Maashaallah. Okay. Duniyaa. Abdee. Akkana ikru. Okay. Gaafiin itti aantu duniyaa gaafiilee tana daftee naa deebistu akka afaan irratti.
Jidduudhaan. Ayyee. Jidduudhaaniin gaafii sekoondii shanshanii tana duniyaadhaaf naqaa. Duniyaa faayidaa nyaataa keessaa lama himi. Faayidaa nyaataa keessaa lama. Faayidaa nyaataati. Dafigaa afaan irratti. Jiraachuuf. Takkaadha. Wai. Dirqama nama barbaachisaa ilma namaatiif. Okay. Dinnichaan maaliif nu fayyada? Dinnichaan maaliif nu fayyada? Dinnichaan faatiidha. Faatiidhaaf nu fayyada. Okay. Dawaan nama sukkara qabu maali? Sukkara? Ya Rabbi ya dawaan nama sukkara qabu maali? Eddaa sukkara wi. Okay. Okay. Duniyaa. Gaafii ittaatu. HIV eedsiin maal irraa nama qaba? Hin dhageessu? Hin dhagahamu. HIV eedsiin maal irraa nama qaba? Dhiigaan. Dhiiga kam? Dhiigaan dabra. Akkamitti? Dhiigni wal tuttuqee? Madaa. Mi? Maalirraa nama dabra jetteemi? Okay, dhiigaan. Okay, harkattee jirta. Biroon si kutu. Gaafiin itti aantu jimaan maaliif nu fayyada? Mirqaanuuf. Mirqaanuuf. Miidhaa jimaan qabu keessaa akka nu hima. Mirqaanni dhama'u. Mirqaan. Mirqaanni itti hojjechuu osoo hin taane mirqaanni dhama'u. Mirqaanni dhama'u. Duniyaa nyaatarraa maal akkaan jaalatta? Ruuza. Osoo bineensa ta'e isin jaani maal taata? Leenca. Leenca. Okay. Gaafii itti aantu tana keessaa waa lama keessaa takka filatta, okay? Waa lamaan ansii kana keessaa nama waa takka filatta. Dhageessee? Hin dhageenye. Waa lamaan siimaa lama keessaa takka filattaa waa takka. Okay. Ruuzaa fi paastaa keessaa kan filatta? Ruuza. Direedawaa fi Adaamaa. Dirree. Makkaa fi Madiinaa. Makkaa. Ameerikaa fi Kanaadaa. Ameerikaa. Ameerikaa fi Kanaadaa. Ameerikaa. Okay. Dhiiraa fi dhalaa keessaa? Dhiira. Okay. Dhiira. Gaafiin itti aantu Sharmaarkaa fi Iskandar. Iskandar. Okay. Sharmaarkaa fi Iskandar. Sheekh Mansuuri fi Muraad keessaa? Muraad. Okay, Muraad. Jiraachuu fi du'uu? Jiraachuu. Leencaa fi qirreensa? Leencaa fi qirreensa? Leenca. Leenca. Joorii fi baqqalaa? Wayyoo gudee. Imtoo hin filadhu. Joor. Okay, Joor. Jaalmarroo fi Khadiir Martuu? Eenyu feenyu? Jaalmarroo fi Khadiir Martuu? Jaafar Ijufiini. Jaalmarroo. Khadiir Martuu. Jaalmarroo. Jaalmarroo. Jaalmarroo filattaa? Qawwee waan qabuufi? Tinsaa gadi bu'aa diraamaatii istooriidhaanis ta'ee kaameraanis ta'ee san rakkina ta'uu mala. Garuu wooma qabaniin istoorii bareedaa tokko waan uummata barsiisuu danda'u waan hawaasa barsiisuu danda'u qabatanii otoo as bahanii hedduun
dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Diraamaa tokko hoggaan arkee hedduun qaanfadha jechuun ijoollee Dirreedaawaas ta'anii anis Dirreedaadha. Nutis waan nuti daleenus ni beekanii. Hedduu waan nama qaanfachiisu tokkoon arku jira. Diraamaa jechuun artistii jechuun daawwitii hawaasaati. Rakkina hawaasa keessa jiru baasanii agarsiisuudha. Waan jajjabeeffamuu qabu immoo baasanii agarsiisuudha. Waan hawaasa keenyarraa hin eeggamne hojjetan tokko arkutti hin jira. Kanaas walumaan taanee sirreessuudha danda'uu qabna je'eeti yaada. Warreen hojii kanarratti bobba'anii jiran jajjabeessuudha yaadni qiyyaas hedduu galatoomaan ja'anii garuu waan sila aadaa keenyaa fi safuu keenyarraa hin baane otoo tahee hedduu bareedaadha je'eeti yaada. Kanuma kanin dabarfachuu barbaadu ijoolleen Oromoodha aartii keessa jirtan warreen yuutuuba banattanii hojjechuuttis jirtan wal deeggaraa wal jajjabeessaa wal quba qabaadhaa wal tuffachuu tokkootu nam mul'achaa jiraanii yeroo dheeraadhaaf kanin arke wal tuffachuun nun baaftu afaan tokkoof daleena saba tokkoof daleena kanaafuu aartii tokkoof guddisuudhaaf eega kaaneefuu wal tuffachuu osoo hin taane waan hin beekne kanarra beekurraa gaafadhee osoo waliin tuffanne wal kabajnee wal jaalanne akka hojjannu adaraan ja'a akkasitti galma gahuu ni dandeenyaa jedhee waan yaaduuf jecha atis waan na barbaaddee isa baddee jettee na gaafatteef hedduu galatoomiin siin ja'a daawwattoota keetillee waan hedduu barbaaddaniif waan jaalataniif hedduu galatoomaan isin ja'a. Waan ajaa'ibaa isiniin ta'e wallahi waan bareedaadha. Waan isinilleen viidiyoo gulaaltan duubaa jechuu dandeessanii ergaa guddoo nu dabarsitee artist duniyaa hedduu galatoomii. Ijoolleen ishii haasoo jirtu yuutuuba maqaan maali jechuu turtanii hibboo tiyuub jaa hibboo tiyuub yuutuuba seentanii hibboo tiyuub histooriirra isinii min qaalaa kulle haali liinkii wanta maqaa san iskiriinshoot godheetiin irra isinii qaa garuu ogguu sabiskiraayib godhaa isinii jenne sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa. Maaliifii uumaa takka wanni irraa qabaltanii jiru sabiskiraayib jechuun deemtanii ogguu takka tuquudhaa. So samboota immoo ishiin waan dalaydu san nurra ishiitu irra itti ulfaata. Maaliifii nama laalurra nama dalaguutu itti ulfaata. Aduu keessa deemtee dalayda ediitarri si cinqaa baasii itti baastu jira. Waan dila takka waan nuti hin beekne aartii kana keessa waan dila takkaa jira wallahi. Viidiyoo daqiiqa lamaa dalaguuf waan piroosesa dheeraa takka hedduu fudhata. Sanifuu waan takka ogguu namni takka dalagaa bareedduu nuuf fidee nu gammachiise. Nutillee biisuma guddisnee fi laayik guddisnee fi sabiskiraayib guddisnee fi gammachiisuun nurraa eegama waaleekum salaam warahmatullah. So kanuma isin dhaamna hundi keessanuu istoorii gubbaa yoo ni kaaye istoorii xiyyaama fakkeenyaaf yoo kam xiqqaate guyyaa takkatti nama 200,000 takkaatu laaltanii so namni san ogguun istoorii godhee godhaa isin jee godhuu qabdan laaltanii sama biran kutinaa please istoorii laaltanii biran kutinaa dhaqaatii godhaadha. Inshallah hundi keessanuu wal agarraa duniyaa waan biraa waan jettu ni qabda. Wallahi waan biraa waan jechuun qabu hojiilee haaraan walitti dhufnaa kabara tokkollee xumuraatiin jira. YouTube qayyarratti isiniif gadhiisaa inshallah isinin jaaladha hedduun isin kabaja ulfaadhaana. Jaalatoom duni hedduu takkas jaalannaa nutis. Fuulli miidiyaalee hawaasaa yeroo akka namoota akka dhalchuun beekama. Tataatutti argamu miidiyaan nuuf fide tokko isiniif keessumaa qabadde dhoofi namni kun Abdii Shawuu jedhama.